Gidiraa shamarree Oromoo biyya Arabaatti mudatu hanga jireenya itti dukkaneessuutti geessisu. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kun Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa yeroo qophiiwwan barsiisoo kan isin biraan geenyudha. Qophii kanaan seenaa shamarree Oromoo biyya Arabaatti miidhaa guddaan irra gahee jireenya ishee dararaa biyya hambaatti ishee mudateen golgolaa'ee isinii dhiyeessina. Barruu kana maxxansa BBC News Afaan Oromoo muddee 22 bara 2021 maxxansa irraa fudhanne. Waan as keessatti caqafame hundi akkaataa maddi keenya kun itti qindeesse ta'uu akka nu hubattan dhaammataa. Qophicha waliin Anaagaa Jimaatii hanga dhumaatti nu waliin tura. Maqaan kiyya Alam Kumaati. Kan hin dhaladhee guddadhe Shawaa Lixaa naannawa magaalaa Ambootii jettee jalqabdi. Yeroo ani ijoollee turedha. Abbaan koo fi haati koo wal lolanii kan walii kan. Sanaa booda obboleessi kiyya hangafaa na biratti barataa natu si guddisaa jedhee Finfinneetti na fudhate. Gaafan gara Finfinnee dhufu umuriin kiyya waggaa 8 ture. Obboleessi kiyya kun haadha manaa qaba. Isaan bira waggaa 2 akkuman taa'een haadha manaasaa tanaan walii galuun dadhabe. Isaan bira taa'ee barumsa jalqabee turus haalli manichaa natti ulfaachaa waan deemeef mana obboleessa kiyyaa kanaa bahee deemuuf hin murteesse. Yeroo kana Finfinnee keessa mana obboleessa kiyyaa kanan ala eessayyuu nama kamuu hin beekun ture. Wanti murteessee ba'e garuu manichumaa deemuun qabaa kan jedhu qofaadha. Yeroo sana reefuun umurii waggaa 10 keessa seene. Uffata kiyya qabadhee calliseetuman bu'aa asfaaltii irra deemaa ture malee garan deemus hin beekun ture. Yeroo kana dubartiin tokko isan boo'aa deemu na argitee na dhaabdee na gaafatte. Ani garuu ishee amanuu hin dandeenye. Tarii waan gochuu fi laata jedhee sodaadheen dhiisee deeme. Isheen garuu na biraan hafne. Maal taate jettee na gaafatte. Ittan hime. San booda hin boo'in ani mana kiyyattan si fudhee galaa naan jette. Yoo barbaadde abbaa fi haadha koo bira teessee baratta yookaan ammoo fira keessii barbaadeen si geessaa naan jette. San booda gara mana maatii isheetti na fudhattee galte. Finfinnee naannoo Shiroo Meedaa jedhamuun beekamudha manni maatii ishee. Yeroon mana isaanii ga'u abbaa fi haadha isheetu jira ture. Isheen waan hundaa isaanitti himtee maatiidhaan wal na barsiifte. Abbaa fi haati ishees baay'ee gammadanii fuula ifaadhaan ture kan na simatan. Lamaan isaaniituu namoota gurguddoo fi nama isaan gargaarus waan hin qabneef hedduu gammadan. Akka intala isaaniitti akka na guddisan barumsa kiyyas akka na barsiisan waadaanaaf galanii jireenya haaraa isaan biratti jalqabe. Barumsa kiyya barachuun jalqabe. Yeroon barumsaa deebi'u ammoo abbaa fi immaammaan gargaara. Isaan akkuma abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaattiin ilaala. Isaanis akkuma intala isaaniitti na jaallatu turan. Kutaa 2 hanga 8 isaanuma bira taa'een baradhe. Booda mana barumsaatti dorgommii fiigichaatu ture. Isarratti dorgomee mo'adhe. Fedhiin fiigichaa kun na keessatti dabalaa waan deemeef shaakala jalqabeen booda mana barumsaarra darbee kutaa magaalaa Gullallee bakka bu'een dorgomaa ture. Osumaan kanaan jiruu guyyaa tokko magaalaa Adaamaatti dorgommiin waan tureef isarratti hirmaachuu deemeen gufadheen kufe. Lafee miila kiyyaarra miidhaan gahee baqaqsanii yaaluudhaan hin fayye. Ergasii leenjisaan kiyyaa kana booda fiiguu akka hin dandeenye waan natti himeef hawwiin karaa ispoortii fiigichaatiin qabaadhe karaatti hafe. Abdii kanan irratti godhadhee ture fiigicharraa adda ba'uun baay'ee na aarsee ture. Saniin alatti ammoo namoonni na guddisan kanneen maanguddoota sooroma bahan waan ta'aniif waanuma mana kireessan irraa argataniin nu jiraachisu. Kanaaf jecha maaliifan isaan irrattis ba'aa ta'aa? Biyya Arabaa deemee isaanis nan gargaara. Ergasii as deebi'een barumsa kiyya ammoo bakkan dhaabirraa itti fufa jedhee murteesse. Abbaa koo mariisisee jennaan akkan barumsa baradhu fedhii qaba ture. Garuu immoo erga deemuu malee jettee deemi jedhee naaf eeyyame. Kan hin deeme Beerut ture. Beerut ergan ga'ee mana namaa hojjechuun jalqabe. Waggaa 3f haaluma gaariidhaan nagaaniin hojjechaa ture. Maatiin bira taa'u sun homaan jedhan namuma gaarii turan. Warri ani bira taa'u sun mucaa dargaggeessa qabu ture. Guyyaa tokko maatiin manaa deemnaan humnaan qabee na gudeede. Wanti ta'e kana haadha isaatti himachuufis nan sodaadhe. Yeroo isa wajjin wal'aansoorra ture kan mammadaa'e fuula koo irratti argitee na gaafattee ture isheen. Ani garuu nan dhokse.
Mucaan isaanii kun ergasii manaa ba'ee badee gara biraa jiraachaa ture. Achumaan guyyaa tokko baay'ee na dhukkube, na hooqsiisaas ture. Hojjechiistuun kiyya mana yaalaan si geessaa naan jettee na fuutee deemte. Bu'aan qorannoo mana yaalaa akkan ulfa ta'e ibsa ture. Hojjechiistuun kiyya tun hedduu rifatte. Eenyurraa ulfoofte? Waardiyyaa karra eegurraayii naan jette. Itti himuma dideen callisee ture. Boodarra isheen mudditee na qabnaan dhugaa jiru ittiin hime. Mucaa keetirraa hin ulfaa'een jedheen. Isheen kana hin amanuu jette. Mucaan ishee kun manaa ba'ee gara biraa jiraachaa waan tureef bilbiltee waamtee na gaafatte. Innis eeyyeen dhuguma jedhee amane. Hojjechiistuun kiyya kun amma waan tokko gochuu qabdaa naan jette. Gochi kun waan maqaa kiyyas kan ilma kiyyaas balleessu waan ta'eef mana yaalaa deemtee baasuu qabda naan jette. Ani immoo yoo barbaadde wajjumaan na ajjeesi yookaan gara biyya kiyyaatti na ergi malee akkanan godhu jedheetan dide. Mucaan isheetis daa'imni kun haa dhalatu nan guddisaa jedheen. Ergasii yeroo firoonni ishee dhufan akkan gad hin baane natti himtee ji'a ja'aan guute. Gaafa ji'a ja'aa ta'uu fi ulfi koos baay'ee guddachaa deemu asitti da'uun qabdu. Kana booda gara biyya keetiittan si erga naan jette. Boruma ganamaan tikkeettii kuteen si erga jettee na muddite. Erga akkas ta'e si'a tokko bilbila na bilbilchiisi jedheeniin warra na guddisan abbaa birattiin bilbile. Rakkoon waan na mudateef boru gara biyyaa dhufuufin jedhan jedheen. Abbaan baay'ee rifate. Fayyuma ta'ii naaf kottu intala koo buufata xiyyaaraattiin si eegeen si fudhadhaa naan jedhe. Galgala yeroo buufata xiyyaaraa boolee ga'u abbaan konkolaataa kireeffatee na fudhachuuf dhufeera. Buufata xiyyaaraa keessaa yeroon gadi ba'u ogguma na argu ni rifate. Kan dur na dhungatu na dubbisuu iyyuu didee lafa laale. Osuma nan dubbisin konkolaataa kireeffatee dhufe keessa seennee Shiroomeedaa mana isaanii geenye. Guyyaa sana abbaan hedduu akka natti gaddetu natti dhaga'ame. Gaafa sana waan inni naan jedhe yoomiyyuu hin dagaddu. Ani kana miti kanan sirraa eegu. Ani kanan sirraa eegu akka ati guddattu, akka mana bitattu, akka konkolaataa bitattu. Ani akka ilmoo kiyyaatti si guddisee ati ilmoo baattee natti dhuftee na salphistee naan jedhe. Manas geenyaan dallaneetu mana jibbe. Kanaan booda mana kiyya dhiistee ba'uu ni dandeessaa naan jedhe. Hamma kana obboleessi kiyyas maatiin kiyyas jiraachuma kiyya iyyuu namni beeku hin jiru. Abbaan na guddise kun borumtaa masaa manaa na ari'uu barbaadee ture. Garuu imaamaan haati na guddiste hateessu yoo xiqqaate hamma daa'ima kana deessutti nu bira turtee sana booda baatee mana haa barbaaddattu jettee naaf falmite. Booda warri ollaa keenyaa afaan dhufanii biyya Arabaa yeroo deeman wanni akkanaa ni mudata. Intala keessan sintu guddise eessatti ariitu jedhaniini jennaan hangan da'utti akkan isaanuma bira turu naaf eeyyamani. Abbaa fi haati kiyya isaanuma waan ta'eef ani yeroo miindaan kiyya ba'u jaluma jalaanin isaanumatti ergaa ture. Abbaa akkuma abbaa kiyyaatti waan hin ilaaluuf birriin ergu keessaa hamma ta'e itti fayyadamanii hamma ta'e immoo akka naaf ol ka'aniin itti himaa ture. Waan hin qabu isaanumatti ergaa waan hin tureef gaafan dhufu ani maallaqa homaa hin qabun ture. Isaan maallaqan waggaa 3 walakkaa isaaniif ergaa ture mana isaaniifaa ittiin haaromfatan. Akkan ani yaade maallaqan ergerraa naaf ol hin keenye. Hunduma isaa ofuma isaaniitiif itti fayyadamaniiru. Mooraa isaanii keessa kutaa tokko naaf kennanii hangan da'utti achi ture. Akka tasaa mooraa sana keessa kireeffatee kan galu hakiimni tokko ni jira achuma mana keessatti yeroon da'u akka tasaa isatu na gargaare. Ijoollee dhiiraa lakkuun da'e. Ergasii ji'a 1 fi torbee 2 yeroon guutu amma deesseertaa bakka barbaadde deemuu dandeessaa jedhanii mana isaaniitii na baasan. Kana booda ija kee arguu hin barbaadu bakka barbaadde deemuu ni dandeessa naan jedhe. Namni ani akka abbaatti ilaaluu fi maallaqa kiyya kan waggaa 3 walakkaa isaa ergaa ture. Daa'imman lakkuu 2 kan ji'a 2 illee hin guutne qabadhee bakka hin deemuun wallaale. Lafatu naan maree guyyaa samna. Namni ollaa keenya jiraatuu fi kotobee hojjetu tokko waan jiruuf maqaa eessuma kiyyaa itti himeen naannoo sana akka naaf barbaachisu godhe. Booda karaa namaatiin eessuma kiyya kana bilbilaan argadheen waan hin keessa darbee fi keessa jiru hundumaa ittan hime. Alagaan yoo si gate ani dhiiga tiyya sin gatu. Daa'imman kee qabadhuutii kottuu yoo rakkannes wajjumaan rakkannaa naan jedhe. Sammuun koos boqonnaa argate. Ijoollee koo lakkuu qabadheen isa biratti gale. Sana booda isaan daa'ima kiyya
naaf qabu ani immoo guyyaa mana namaa deemeen uffata miicee daa'imman kiyyaaf daabboo bita. Eessumni kiyya kun anaa fi daa'imman kiyya kana baay'ee gargaare. Yoo rakkadhe na wajjin rakkatu. Gaafa isaan hin jirre ijoollee koo lakkuu kana tokko fuulduratti tokko immoo duubatti baadheen lafa hojiifaa deema. Namoonni yeroo na argan hojjettuu faranjii wayiiti naan jedhu. Kaan ammoo osoo akkas taatuu biyya Arabaa kanatti xalaata keenya Gibxiirraa diqaalaa deesse diina nutti guddisti naan jedhu hundumaa dhaga'eetuman bira darbaa ani. Ijoolleen koo abbaa isaaniitti waan bahaniif lamaan isaaniituu bifaan adiidha. Namoonni tokko tokko ana qofa osoo hin taane daa'imman kiyyalleen waan haamilee tuqu natti dubbatu. Waggoota 6 gidiraa hamaa keessa darbeen ijoollee koo ammaan gahe. Jireenyi koo hedduu gaddisiisaadha. Yeroon humna dhabee haamileen koo na bu'u ijoollee koo dhokadheen mana cufadheen bu'a. Waaqni maaliif qorumsa kana hunda keessa na oofe jedheen gadda. Abbaan ijoollee kiyyaa wajjin quunnamtii hin qabu. Ijoollee kootiif haatis abbaanis anuma. Amma garuu ijoolleen koo guddachaa ammuma dhufan waa'ee abbaa isaanii na gaafatu. Eessuma koo kan amma isa bira dahannee jirru kanadha abbaan keessaniin jedhaan. Nuti adiidha abbaan keenya maaliif gurraacha'e jedhanii immoo na gaafatu. Kunis rakkoo biraa natti ta'eera. Namoonni karaatti yeroo nu argan ijoollee faranjii warra Gibxii faa nuun jedhu. Nuti Itoophiyaanota mitii jedhanii faa kan na gaafatan. Kun natti ulfaata. Amma ijoolleen koo barumsa jalqabaniiru. Namoonni na gargaaran tokko tokko yeroo argaman uffatan bitaaf. Anis mana namaa hojjedhee waan humni koo danda'e guutaafiin jira. Ijoollee koo waaqatu naaf kenna. Dararaa hamaa keessa darbus ijoollee koo yeroon ilaalu immoo waan hundumaa nan dagadha baay'een gammada. Jireenya ni keessa darberra ijoolleen biyya kootii yoo dandeessan biyya namaa hin deeminaa. Biyya ofiitii irratti rakkatanii jiraachuu wayya. Waan maatiin isin gorsu dhaga'a. Itoophiyaa irratti hojjetanii buddeena nyaachuu kan ga'u hin jiru. Wanti biyya ofii ga'u hin jiru. Ani osoon biyya koo jiraadhee waan kun hundi narra hin ga'u ture. Yoon iyyelleen asitti ollaatu naa dhaqqabaayyuu. Yoo dirqamaan biyya Arabaa kan deemuun qabat jettan immoo of eeggannoo godhaa. Qoricha ulfa ittisuu fayyadamaa of eeggannoodhaaf. Namni nun tuqu jettanii of hin dagatinaa. Biyya namaatitti yoo miidhamtes homaa wanti gootu waan hin jirreef. Biyyaa gaafa bahamu yookaan nuuf darba yookaan nutti darba jenneeti murteessinee kan deemu. Of eeggannoo godhaa. Yoo rakkoon isinirraa gahe dafaa gara biyya keessaniitti deebi'aa malee murteen taanee hin murteessinaa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin qabadhee dhiyaadhee kanan gammaa ture. Turtii wal fakkaatuun hanga wal agarruutti nagaatti isiniin jechaa fuula yuutuubii keenya Finfinnee Maltiimiidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun hiriyoota keessan qaqqabsiisuuf illee akka ciccitan amman. Hanga haala wal fakkaatuun wal agarruutti turtii gaarii.